Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee isin fayyadu isinii qabadhee dhufeen jira. Kanaafiyyuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Maalidhaa har'a himoota tokko kan ammoo gaaleewwan baay'ee nama barbaachisan fakkeenyaaf reestooraantii yoo seentan ta'uu danda'a. Akkasumas ammoo iddoo garaagaraa yoo seentan mana nyaataa garaagaraa mana dhugaatiitis ta'uu danda'a. Maalidhaa? Anatu kaffalaa akkasumas ammoo anatu si affeeraa walqixa kaffallaa maal kan jedhamu kanneen akkamitti jenna afaan Ingiliffaa fayyadamnee kan jedhu ilaallaa jechuudha. Warroonni direct onlineidhaan jalqabarraa warroonni dubbisan dandeenye nu dubbisuu dandeessanii isin barsiisna jalqabarraa kaasnee jechuudha. Afaan Oromoos, afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaas jechuudha. So maalidhaa tokkoffaan maal jettii? Ani nan kaffala jechuu barbaadan. Amma osoo mana reestooraantii tokko keessatti nyaata nyaatanii booda ta'uu danda'a. Ani nan kafala jechuu barbaadan. Ani nan kafala. Maal jettanii? It is on me. It is on me. It is on me jettanii jechuudha. Ani nan kafala. Yoo direct wanti ta'uu jechuudha. I will pay ta'uu danda'a. Direct nan kafala jechuuni. Garuu anaani kafaltiin har'a anaani jechuu barbaadan amma afaan Oromootiin anaani rakkoon qabu wanta akkasii kanaa jechuudha. It's on me. It is on me jechuu dandeessanii jechuudha. Example yoo ilaallu amma fakkeenyaaf yaa lakkoofsa 3-4 jedha. The drinks are on me tonight. The drinks are on me tonight. Drink jechuun dhugaatiidhaa miti. Dhugaatiin har'a galgala anaanii yookaan anatu kaffalaa kan dhugaatii har'a anatu nan kaffalaa kan har'a galgalaa jedha jechuudha asirratti. It's on me. Ani nan kaffala yookaan anaani. Anaani jettuu miti amma fakkeenyaaf iddoo deemtanii too wanta tokko namaa kennitanii too anaani rakkoon qabu kafaltiin isaa kan jedhudha jechuudha. Fakkeenya lammaffaa immoo ilaaltan come eat with me, lunch is on me. Come eat with me jedha. Koottu too waliin nyaadhu. Lunch jechuun laaqa. Laaqanni anaani yookaan kan laaqanaa nan kaffalaa. Kafaltii san nama santu kaffalaa jechuudha. Laaqanni anaani. Anarratti waa kafaltiin isaa jechuu barbaadanii jechuudha. Akkanatti ibsachuu dandeessan. It's on me jechuun maal jechuudha? Ani nan kafala. Mee koomentii irratti isinillee wanta tokko anaani jedhaa barreessaame. Okay, kan itti aanu immoo affeerraan kooti. Amma immoo affeerraa gara affeerraa ofii. It is my treat. It is my treat. Affeerraan kooti. Affeerraan kooti jechuu barbaade it is my treat jechaa jechuudha. Fakkeenya ilaaltu happy birthday. Dinner is my treat. Happy birthday. Baga dhalatte. Irbaanni maal affeerraa kootinii. Affeerraa kootiin. Dinner is my treat. Dinner jechuun irbaata jechuudha. Kanaafuu dinner is my treat. Dinneriin yookaan ammoo irbaanni affeerraa kootii jettaa jechuudha. It is my treat. Affeerraa kooti. Fakkeenya itti aantu immoo maal jettii? Don't bring money. Don't bring money. The movie is my treat. Don't bring money. Qarshii hin fiddee hin dhufin. Yookaan qarshii hin fidinii. Movie jechuun maal jechuudha? Fiilmiidhaa miti. Fiilmiin sun maalidhaa? Affeerraa kootinii. Maybe gara sinimaa deemanii namoota laalan ta'uu danda'a. Isaan maal jedhan jechuudha amma asirratti? The movie is my treat. Affeerraa kootii. Affeerraadhaan deemanii jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu dandeessan? It is my treat yoo jettan affeerraa kooti jechuu dandeessuu jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo amma immoo tokkoffaaf lammaffaa irratti it is my treat fi it's on me natu kaffala. Anaan kafaltiinii fi akkasumas ammoo affeerraan kooti kan jedhu laallee turre. Amma immoo walitti buustanii kafaluu yoo qabdan. Walitti buustanii yoo kafaltan jechuudha. Fakkeenyaaf maal jenna jechuudha? Walitti buusnee haa kaffallu yoo jennu let us go Dutch. Let us go Dutch jennaa jechuudha. Let us go Dutch jenna akkasitti. Fakkeenyaaf the food is expensive. Let us go Dutch. Expensive jechuun baay'ee qaalii jechuudha. Baay'ee kafaluudhaaf kan baay'ee nutti guddatu jechuudha. Kanaafiyyuu the food is expensive. Nyaatichi baay'ee maalidha? Qaaliidha. Kanaafiyyuu walitti buusnee haa kaffallu. Let us go Dutch. Let us go Dutch. Kunni amma jechamoota akkaataa itti fayyadamnu jechuudha. Direct translate goonee sun taane akkaataa itti fayyadamnudha. Okay. Lammaffaan ammoo fakkeenya maal jetti? We are friends. Let us go Dutch. Nuti hiriyoota.
walitti buusnee haa kaffallu yookaan walitti haa buusnu. Meebii mana nyaataa dhaqxanii wantoota akkanaa kana fayyadamuu dandeessan hiriyoota keessan waliin. Akkasitti kaffalamaa jechuudha. Okay, fakkeenya sadaffaan ammoo let us go Dutch and share the cost. Let us go Dutch and share. Walitti buusnee wanti kaffaltii sana koostii sana maal goonu sheeraa goonu addaan babaasan jechuu barbaannee jechuudha. Kanaaf let us go Dutch jechuun walitti buusnee yaa kaffallu yookaan yaa kanfallu jechuuf itti fayyadamna jechuudha. So kan dhumaa ammoo as a restaurant they decided to go Dutch. Restaurantii keessatti isaan maal godhan? Dutch walitti buusanii kaffaluuf murteessanii. They decided to go Dutch. Walitti buusanii kanfaluuf murteessanii. Maybe kaffaltiin isaa guddaa yoo ta'e. Maybe it's expensive. That's the reason for they decided to go Dutch as a restaurant. Okay. Let us go Dutch jechuun maal jechuudha? Walitti buusnee kanfallaa kan jedhu. Inni biraa ammoo amma fakkeenyaaf ammoo adda adda nyaattan yaa jennu. Adda adda yoo nyaattan ammoo namni tokko dirqama kafaluu hin qabu miti. Kanaafiyyuu maal godhaa fakkeenyaaf we will each cover our own. We will each cover our own. Kan keenya yaa kaffallu. Tokkoon keenya kan keenya yaa kaffallu. Adda adda akkasitti immoo yoo nyaattan jechuudha. We will maal jechuu dandeessan? Kan keenya yaa kaffallu. We will each cover our own. We will each cover our own jennaa jechuudha. For example, no problem. We will each cover our own meal. Maal jedhe? Rakkoo hin qabu. Nu hundiiniyyuu kan keenya nyaata keenya ni kaffallaa. Nu hundiiniyyuu nyaata kan keenya maal goone ni kaffallaa jedhe. Okay. Inni biraa immoo fakkeenyi lammaffaan at the cafe we will each cover our own coffee. At the cafe we will each cover our own coffee. Maal jedha? Kaaffee keessatti nuti maal goone? Coffee jechuun bunaa miti. Buna kan keenya kafaltii isaa kan keenya ni kaffallaa. Kun jechuun maal jechuudha? Wanti guddaan asitti beekuu qabdan kan keessanii kaffaltanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf buna dhuguu dhaqxan hiriyoota baay'attanii too hundiiniyyuu buna tokko dhugee yoo jenne isinii kan keessan fakkeenyaaf birrii 10 yoo ta'e kanuma keessan kaffaltanii jechuudha. 10 kaffaltan. Kanaafiyyuu maal jenna kana we will each cover our own. Kunillee wantoota nyaataan wal qabatanidha. Sadaffaan ammoo maal jetti? We don't want to fight. We will each cover our own. We don't want to fight. We will each cover our own. Yeroo tokko immoo wal loluu danda'anii. Fakkeenyaaf kaffaltii irratti maal irratti jechuudha. Kanaafiyyuu we don't want to fight. Wal loluu hin barbaannu. Maal goonaa? We will each cover our own. Kan keenya kaffallaa. Wal loluu hin barbaannu. Kan keenya kaffallaa jedha. Inni biraa at the trip we will each cover our own expenses. Amma immoo kun deemsa irratti immoo kun ilaalaa. Deemsa iddoo wayii deemu irratti baasii kan keenya kanfallaa. Each cover our own expenses. Baasii kan keenya cover goona yookaan kanfalla kan jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Amma bakkuma ta'e nagaa ta'a. Subscribe gochuun irraanfatinaa. Like godhaa. Namoota hiriyoota keessaniifis share godhaa. Bakkuma ta'e nagaa naaf ta'a.